Kabajamtoota daawwattoota keenya hojiin keenya akkuma itti fufetti jira. Har'ammoo akkuma argaa jirtanu televezyiinii meeshaa isaa guutuu waliin obboleettiin keenya tokko biyya alaa teessee maatii isheetiif ajajatte jennaan akkasitti binne jechuudha. Waan hunda isaa waliin maatii isheetti kennuuf deemna. Daawwattoota keenya haga xumuraatti daawwadhaa, laayik, sheer godhaa. Akkasumas namoonni waan adda addaa jechuu barbaadan carqa tiraasii fi carqa firaashii akkasumas arabiyaa majlisii waan barbaachisaa ta'e jechuudha. Ani obboleessi keessan Abdulaziz Amaanaa Geessaan keessan hojii qulqullummaa qabu amanamummaadhaan hojjetaa waan hin jiruuf akkuma durii jechuudha. Namoonni beektan ni beektu. Kanaaf namuu hin dagatinaa. YouTube kanaaf namoonni haaraa taatan subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Waan akkasii yeroo hunda akkasiin bira ga'uuf jechuudha. Kan isin irraa gamu like, share gochuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota keenya nagaa isin daganne akkam jirtu fayyaa keessanii. Har'aa kan isin agarsiisu TV fi TV standii yookaan ammoo kan televezyiinii irra kaa'amudha jechuudha. Kan isin argaa jirtan kun har'aa obboleettiin keenya tokko biyya alaa teessee maatii isheetiif kan ajajatteedha jechuudha. Kanaaf TV kana bitee akkasumas TV kan irra kaa'amu waa hundasaa diishii isaa waliin bitee maatii isheetti kenneefii jira jechuudha. Akkuma argitan TV'n kun inchii 32dha. Smartiidha. TV smartii ta'edha. TV YouTube illee ni hojjeta. Akkasumas Bluetoothidhaan illee ni hojjeta jechuudha silkii irraa. Akkuma diippaasitti Bluetoothiin darbee hojjechuu ni danda'a. Kun akkuma isin argitan buqqisee isin agarsiisaa jira. Waan tokko ittiin tolchine malee ani viidiyoodhumaa kana akkasitti isin agarsiisaa jira. Warri beektan ni beektan jechuudha. TV'n sadarkaa qaba. Gatiin isaa meeqa warra jettanii sadarkaa baay'ee jira TV'n. Amma inni kun inchii 32dha. Smartii TV ta'edha. Gatiin isaa illee madaalawaadha. Smartii warri hin taane immoo garaagarummaa birrii 1,200 qabu. TV standiin kun illee akkasi. Inni televezyiinii irra kaa'amu kun jechuudha. Inni televezyiinii irra kaa'amu kun gatiin isaas haga 10,000 jira. 11,000 jira, 12,000 jira, 15,000 jira, haga 20,000 jira. Sadarkaadhaan jira jechuudha. Kanaaf namoonni waan adda addaa maatii keessaniif sarpiraayiz gochuu barbaadan yookaan ammoo gammachiisuu barbaadan lakkoofsa WhatsApp gootii asirra jira kuna WhatsAppidhaan na argattu. Kun diishii illee akkuma argitan ishee xiqqoo bitee ishee xiqqoo maaliif goote yoo jettan ammoo baay'ee cimtuudha. Qulqullinas isa guddaa ni caalti. Kanaaf ishee xiqqoo biteef jechuudha. Qilleensi illee akka argirraasu amma yeroo tokko TV kan inni xaabaarra balee diduuf qilleensi waan raasu amma sirreessuu barbaada. Kanaaf isheen xiqqoon kun murteessituudha. Ishee xiqqoo kana fayyadamaa isin jira daawwattoota keenya. Amma ammoo akka isaatti deebisee kaartoonitti deebisuuf hin deema. Yoo dirqama akka haaraadha waan ta'eef akkuma isaatti deebi'ee maatiitti kennamuu qaba waan ta'eef jechuudha. Akkasii daawwattoota keenya egaa warri beektan beektu hojii keenya hojii qulqullummaa qabu hojjenna. Carqi tiraasii illee hedduun nu bira jira waan ta'eef heloo jechuu hin dagatinaa. Karaa onlaayiniitiin jechuudha. Biyya alaa teessanii osoo maatiin keessan hin beekin maatii keessan gammachiisuu namoonni barbaadan karaa lamaan isiniif geessina. Tokko dhufanii fudhatu. Lammaffaa ammoo ni geessina jechuudha. Namoota tokko ni gaafattu. Yeroo gaafattan baadiyyaan geessitaa, baadiyyaa naannoo kam geessa jettu as naannoo Jimmaa kana haa ta'u malee ni geessina. Isiniif galee yoo dhufanii fudhachuu danda'an dhufanii fudhatu. Yoo bakka tokkotti manuuf jechuu dhabee konkolaataatti erginee jennaan konkolaataa irraa fudhatu jechuudha. Haala kanaan kan inni hojjetamu waan ta'eef karaa salphaadhaan waan isin barbaachisaa ta'e jechuudha. Maatii keessaniif bittanii erguufii dandeessu jechuudha. Heloo naan jedha. Yeroo hundayyuu onlaayiniin keenya banaadha waan ta'eef qulqullummaadhaan hojjennaa, amanamummaadhaan hojjennaa. Guyyaa isin barbaadanitti hojii keenya qulqullummaadhaan baafnee isin biraan ni geenya. Maarree kan isin irraa eegamu WhatsApp qofiteedhaan nyaan dubbachuudha jechuudha. Kaffaltiin karaa onlaayiniitiin osoo maatiin hin beekistee maatiin beekuu baatus rakkoo hin qabu, beekus rakkoo hin qabu. Yeroo tokko ijoolleen tokko baay'ee shakkitu akka waan namni onlaayinii kanarraa neexifii birri isin irratti qabee yookaan ammoo tirfii isinitti gurguruu yookaan ammoo birrii kan taate irraa nyaatu isinitti fakkaatan akkasii miti. Hojii keenya qulqullummaadhaan waan hojjennuuf nuti waan gurgurru kanas waan binnu kanas isiniif binnu kanas jechuudha. Waanuma gatiin isaa gabaa irra jiruun gabaa irraa faallaa kan hin taaneen hojjenna jechuudha. Kanaaf wanti nu bira hin jirre bakkeedhaa isinii bitama. Wanti nu bira jiru ammoo itti dabalamee isiniif geeffama jechuudha. Arabiyaa majlisee guddaan barbaadanis naquunnamaa carqa tiraasii waan adda addaa TV waan barbaachisaa ta'e heloo naan jedhaa galatooma.